Kabajamtoota daawwattoota FIB nagaan keenya kabajaa iddoo jirtanitti isiniif baay'atu isiniin jecha kun qophii utubaa biyyaati. Qophiin utubaa keenya guyyaa har'aa dargaggootaa fi kalaqa irratti kan fuulleffatedha. Keessummaa tokkoon qabadhee jira. Keessummaan koo har'aa barataadha. Ogeessa kalaqaa fi barataa yuunivarsiitii Arsiiti. Gurmeessaa Goobanaa jedhama. Isaa wajjinan turtii taasisa. Gurmeessaa afeerraa koo kabajjee gara kanatti gara istiidiyoo keenya waan dhufteef baay'ee si galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan dhuftee anaa dhufu. Tole ulfaadhu mee gara marii keenyaatti seennaa. Gurmeessaan dargaggoodha barataadha si abbaa kalaqaati. Mee kalaqa jechuun siif akkam? Egaa kalaqa jechuun anaaf keessa koo jechuu hin danda'a. Kalaqni waan baay'ee jechuu danda'a. Namni akka uumaa fi uumama lafa kanaatti dhufeeni kalaqa garaagaraa kalaquudhaan jireenya isaa fooyyeffataa ture, jiruu jireenya isaa geessaa ture jechuudha. Garuu jecha kalaqa jedhutti gaafa sii dhufu kalaqa jechuun waan ati ofii keetiif waa hunda fayyadamtee waan tokko uumtu jechuudha. Gaafa qalama wayiin barreessan kalaqxe gaafa jedhamte wanti suni kan kee gaafa ta'e yookaan immoo konkolaataan itti kalaqxu suni marti waan kee gaafa ta'e siistema kan kee soorsii kan kee waan irraa hojjette san waan itti irraa hojjette sun kan kee gaafa ta'e wanti sun kalaqa jedhama jechuudha. Kanaaf kalaqa jechuun waan ati ofii keetiif qofa ofii keetiif waan ofii keetii qofa fayyadamtee wanti uumtu sun kalaqa jedhama jechuudha. Karaa biraatiin immoo akka biyya keenyaatti garuu yeroo baay'ee wanta akkasii mul'atu. Diizaayin godhu yookaan immoo moodifikeeshin kan jedhamu akkas godhu malee carraan biyya keenyaa ulfaataadha. Fakkeenyaaf kaampaanii garaagaraa hin jiru. Sibiila garaagaraatti fayyadamteeti kalaqa tokko kalaquuf deemta jechuudha. Waan haaraa waan yaaddisan kalaquuf deemta jechuudha. Garuu silaa kalaqa jechuun waan ati ofii keetiif yaaddee itti fayyadamtee waan haaraa hojjettu tokko kalaqa jedhama jechuudha. Kalaqa jechuun bifa kanaan ibsaa. Jiruu ilma namaa keessatti kalaqni akkuma ilmi namaa lafa kanatti dhufeen uumame jechuudha. Ibidda uumurraa kaasee eega ibidda uumeen booda immoo gara waa nyaatutti ofii harkaan tolfachuutti sanaan booda ofii uffata maal waan garaagaraa beezikinii waan bu'uuraalee ilma namaa waan ta'an godhachuutti dhufee jechuudha. San maaliif fidataa ture? Kalaqaan fidataa ture. Boodarra garuu kalaqni bifuma kanaan isa innovation jennu kun kalaqa jechuun waan ati mataa keetiif muka hootee muka san ofii keetiif fayyadamtee sibiilota sibiila san ofii keetiif uumtee waan marti kan kee kan ta'e kalaqa jedhama jechuudha. Namni tokko kalaquudhaaf maal qabaachuu jiraata? Namni tokko kalaquudhaaf waa baay'eetu isarraa eegama. Waa baay'ee qabaachuu qaba. Kalaqni tokko gaafa kalaquuf deemtu karaa barbaandes seera jallachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafa konkolaataa rimootii aan deemuun hojjedha jettee gaafa hojjettuuf deemtu konkolaataan sun yaadni wayii sii dhufee karaa biraatti jallachuu danda'a. Yookaan immoo argannoo wayii qorichas ta'uu danda'a waan biraas ta'uu danda'a. Osoo argannoo san argachuuf deemtu karaa biraatti argannoo biraa argachuu dandeessa. Kanaaf kalaqni namni tokko kalaqa tokko kalaquudhaaf tokkoffaa kalaqa san kalaquun dura nageenya kalaqa sanii wal qabatu beekuu qaba. Erga nageenya san beekeen booda immoo wantoota kalaqa san wajjin wal qabatu riifiraansii garaagaraa guurrachuu qaba. Kalaqa san immoo ergan kalaqeen booda maal na fayyada rakkoo maaliif fura kan jedhullee beekuu qaba. Egaa kalaqaaf immoo tiim workii si barbaachisa. Learn of team work waan jedhamu. Tiimii fakkeenyaaf ati fiildii tokkoon qofa gaafa barachuudhaaf deemte carraan ati kalaqa uumuudhaaf deemtu dhiphaadha. Kanaafuu xiqqaate namni kalaqa uumuu qabu barnoota dandeettii garaagaraa barachuu qaba. Maaliifin koompitara saayinsii yoo barate, makaanikaala yoo barate, pilaantii yoo barate, akkasuma immoo fiildii biraa soshaalii yoo barate carraa itti kalaqa waan haaraa tokko uumuudhaaf maaliif barnoota isaa walitti fidee carraa waan tokko uumuuf kan fiildii tokko baratu caala carraa waan tokko itti uumuudhaaf inni salphataaf jechuudha. Kanaaf namni kalaqu tokko barnoota dandeettii garaagaraa kallattii garaagaraatiin guddifate qabaachuu qaba. Yoo baay'inaa san qabaate success ta'uu danda'a kalaqa irratti.
yookaan immoo fiilduma tokkoon illee yookaan immoo dandeettii ogummaa qabdu tokkoon yookaan immoo keessa keenya waan keessa kee jiru san gara kalaqaatti deebisuudhaaf gara kalaqaatti hiikuudhaa fi wanti ati fayyadamtu sun barnoota fayyadamtu sun waan garaagaraa wajjin wal qabata. Amma fakkeenyaaf odoo qoricha kalaqxee ati argannoo qorichaa san qofa ilaalta malee fayyaa namaa wajjin akkamitti wal qabataa kan jedhu murteessaadha. Rakkoo geessisuu danda'a. Akkasuma immoo akkamitti pilaantiin sun oomishamuu danda'a. Pilaantiin sun tokko qofa yoo ta'e namichi qoricha argate sun immoo pilaantii tokkorraa pilaantiin sun akkamitti baay'achuu danda'a kan jedhu pilaantii saayinsii barachuu qabda. Akkasuma immoo ilma namaa wajjin akkamiin wal simee deemuu danda'a kan jedhutu jira. Waan garaagaraa barumsa garaagaraa gaafa walitti fidde carraatti kalaqa uumuudhaaf si salphata jechuudha. Namni kalaqu tokko waan akkanaa kanneen baay'isee yoo fayyadame baay'ee isa ta'a jechuudha. Tole ulfaadhu inni mee gidduutti jechuudha daawwattoota keenya kalaqaa baay'eedha kanatti qabdu odeeffannoo qabnu irraa kaanee sadarkaa Afrikaattis kan biyyaattis dorgommii baay'ee akkati injifattee jirtudha. Mee kalaqawwan kee keessa jechuudha akka jalqabbiitti waan ati kun jalqabaa naa ta'eera waan ati jettu daawwattoota keenya waan afeertu yoo jiraate. Kalaqa baay'een kalaqee kalaqa haga 30 olii kalaqeera. Garuu isaan 25 sartifikeettiitti qaba. Egaa kalaqa jalqaba gaafa kalaqani konkolaataan kalaqe. Konkolaataan kalaqee isarree biyyarraa hin kalaqee kanaaf fi akkasuma immoo watar paampii kalaqee pileenii fa'aan kalaqaa ture. Kanaaf isaan numa kutaa elementariitti haayiskuulitti kalaqe kana daawwannee walitti deebina jechuudha. Asha ta'u. Tole daawwattoota keenya mee kalaqaa akka bu'uuraatti isa gargaaree isa jalqabaa jechuudha. Kan gurmeessaan kalaqee daawwannee gara bal'ina isaatti immoo walitti deebina daawwadha. Toleme baay'ee waan namatti toludha. Kalaqa baay'ee dinqisiisaadha. Asirraa kaatee egaa waan xinnoo kanarraa kutaa 12tu barattuu kana hojjechuurraa kaatee hanga sadarkaa biyyaatti Afrikaatti jechuudha. Hanga sadarkaa dhaabbata gurguddaa addunyaatti biratti illee badhaafamutti geessita. Mee kan akkati hojjettuu fi ka'umsa kan sii ta'e maal ture kaayyoon kee maali? Egaa ani ilma qotee bulaati.
ilma baadiyyaati. Baadiyyaatti dhaladhee guddadhe. Kanaaf yeroo baay'ee keessa kiyya kan jiru argannoo argachuudhaaf keessa koo jira. Waan haaraa tokko uumuudhaaf keessa kiyya jira. Kanaaf wanti anaaf fakkeenya ta'e Profeesar Gabbisaa Hojjetaa fa'aa fakkeenya naa ta'aa turanii nama akkasiisa fa'aa ta'uun hawwa ture. Hin dhagaa maqaa isaa fageenyatti. Isaan qofa osoo hin ta'in immoo naannoo keenya rakkootu jira. Rakkoo babal'atu jira. Especially medicinal plant isuma fakkeenya fudhadhe. Profeesar Gabbisaa Kiluu Lammaa fa'aa halkan ciiseen bulu. Yoon du'e osoo las nan du'a kan jiru namni kun gaafa jireenya isaa fixeen du'a waa harkadhee du'a kan jiru abdii kuteen hojjechaa ture jechuudha. Inna especially immoo rakkoo naannoo keenya rakkoo guddatu jira. Qotee bulaa wajjin wal qabsiistee jiruuf jireenya uummata baadiyyaa hoo laaltee rakkoo hamatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kurraaziyaan qo'attaati. Kurraaziyaan halkan teenya kurraaziyaan qo'anna. Gaafa kurraaziidhaan qo'annu aara qaba beektaa kurraaziin. Aara qaba ganama immoo funyaan keenya kana keessa gurraacha jechuudha cileedha. Innaa cileedha kuni bakka keessa kee jira gaafii nattumaa. Akkasuma immoo yeroo tokko tokko naannoo keessatti qotee bulaa gaafa laaltu baay'ee kan nuti ani waan bakka garagaraatti ilaaluu fi qotee bulaa keenya bakka itti ilaalu irra fagoo jira jechuudha. Saffaa furuuf gaafii kiyya ture. Innaa gaafa nama waan ifu kana kalaqu akka carraa immoo baatiriin garagaraa naannoo keenyatti babbadee jira jechuudha. Akka carraa faamiliin keenya immoo meeshaaleen gatanii walitti qabanii bakka tokko kaa'u. Ani immoo baatirii caccabe kana fuudheen ija isaa keessaa bubuqqiseen agaa itti godheen akka ibsaatti bakka akkuma ifu kanatti bareechifadhee ibsa mana kiyya haasaan qo'achaa ture jechuudha. Boodarra kanuma immoo ijoolleen magaalaa hiriyootan qaba. Ijoolleen magaalaa sun ija san bitanii sanaan booda magaaluma keessatti waan akkanaa kana gurguruu eegalanii ijoollee ergaan hojjedhe irraa baranii jechuudha. Ija isaa irraa bubuqqistee sanaan booda isa koompaasiidhaan sararu tokko jira itti wadi waraantee paraboolaa irra kan marsitu jechuudha. Koompaasii saniin urtaa elektirikii lammoo koompaasiidhaan urteet ija san kan qaban irraa buqqiste san itti goota jechuudha. Sanaan booda akkasitti si ifaa agamaan ibsitaa yookaan immoo moobaayiliin ibsita jechuudha. Moobaayilii itti fayyadamu. Isaan immoo galiitti geddine ijoolleen magaalaa biizinasii hariiru isaan magaalatti gurguratu ijoolleen keenya immoo kan mana barnootaa keenya baratan kalaqa gurmeessaa jedhanii itti fayyadamu jechuudha. Baatirii gurmeessaa naan jiru jechuudha. Kanaaf isaan bitanii itti fayyadamaa turanii achumarra hamileen haa ta'e jalqabarraa immoo kanatti dhufuun dura barnoota ogummaa fi amala gaarii kan jedhamutu jira. Barnoonni ogummaa fi amala gaarii sun waan dandee waa wayii boccee waa wayii uumtee waa wayii kalaqxeetti mana barnootaatti fidee jechuudha. Qabxii qabsiifachuudhaaf dhibba keessaa qabama. Ani immoo gaafas bakka waan dhoqqeedhaan bareedu kana tolchaa fidaa ture. Boodarra immoo konkolaataa dinaamuudhaan lafarra kaattu fa'aa akkasuma immoo baajaajii lafarra kaattu fa'aa waan kana dinaamuudhaan kan deemtu jechuudha. Boodarra immoo riimootiidhaan taankii fa'aa kan akkanatti riimootiidhaan hojjetu isa DVD paartii san gara deemutti jijjiireen babbareechee fidaa sanaan booda dhuma barnootaa irratti na badhaasu. Sanaan booda yeroo egzibishiinis nan agarsiisaa ijoolleen natti gorobboon ilaalu gaafas gammadaan ture. Isa anaaf ka'umsi koo isaanuma kan inni ture jechuudha. Tolemee atamma jechuudha ofii keetii kalaqa baay'ee kalaqxeetta ilma qotee bulaa teetteetta akka ilma Oromoo tokkootti waan baay'ee yaaduu dandeessa. Mee Oromoodhaaf kalaqa akkamitti walitti fidda uummata Oromoo kanaa fi hojii kalaqaa kan akkamitti walitti dhiyeessita maatiin kee kana keessatti akkuma. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya uummata guddaa ture. Uummanni keenya uummata addunyaa kanaaf waan gurguddaa hojjetaa ture. Fakkeenya gaafa si kaasee sirni gadaa kalaqa. Kalaqa uummata Oromooti. Sirna gadaa keessatti kalaqa uummata Oromoo eega ta'ee waan baay'ee of keessatti hammatee jechuudha sirni gadaa. Fakkeenya gadaan saayinsii garaagaraa of keessaa qaba. Saayinsii siyaasaa of keessaa qaba. Akkasuma immoo saayinsii amantii of keessaa qaba. Akkasuma immoo saayinsii qonnaaf qorannaa fakkeenyaaf saayinsii kalaandarii of keessaa qaba. Dabalata immoo gaafa fudhattee saayinsii aadaa isa aadaa uffannaa ta'uu danda'a, aadaa nyaataa ta'uu danda'a, aadaa jiruuf jireenyaa of keessaa qaba. Akkasuma immoo aadaa bulchiinsaa illee of keessaa qaba. Egaa gadaan waan kana hundaan utubameeti ijaaramee jechuudha jalqabarraa.
Kanaaf uummanni Oromoo qaroomina guddaa qaba ture jechuudha gaafa laalte ta'e. Uummanni odoo dareen taa'in osoo akka nuti eenyu kanatti daree taa'een baratin uummata caa gaaddisaa jalatti taa'ee sirna kana tumatee jechuudha. Kanaaf uummanni gaafsan sirna kana kalaqee ittiin wal bulchee asii wal gahee har'a immoo akkamitti waan addunyaan kalaqxu kana kalaquu dadhabe gaafa jedhu gaafisitti uuma jechuudha. Sirna gadaa kanallee keenya fakkeessaan jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo garuu kalaqa gurguddaa qaba ture. Akkasuma immoo ogeeyyii qaba. Sirna gadaa keessatti warra ogummaa qabutu jira. Ogummaa muka bocuu, ogummaa sibiila tumuu, akkasuma immoo ogummaa ibidda qabsiisuu, ogummaa uffata hodhuu. Ogummaan kuni warra kennameeftu jira. Warra santu waan kana hojjeta. Osuma hojjetanuu biyyi impaayera garaagaraatiin qabamaa turte warri biyya alaa waan kana argaa ture jechuudha. Uummanni kun uummata qaroo ture. Uummata bifa kanaan sirna gadaa tumaa san keessatti tumatee itti wal bulchaa ture jechuudha. Egaa diina ofiitillee rakkoof makkoo fi bifa kanaan dabarsaa ture jechuudha. Fakkeenya achi keessatti qabatamaan maal agartaa? Dhahaa fa'aa agartaa jechuudha. Kalaandarii. Dhahaa sanii maal qabaa? Beekumsa astiroonoomii qaba. Beekumsa hawaa yookaan beekumsa isa warri faranjii arkoo astiroonoomii kan jedhan jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf warri abuurraa hawaa gaggeessu ta'an maal haala meetirooloojii akkasuma immoo haala yeroo wanta garaagaraa qilleensa baramaa kan ittiin to'atan san maal irratti hundaa'aniiti isa beekumsa hawaatii fi beekumsa saatalaayitii urjii garaagaraa fayyadamanii deemaa turan jechuudha. Kana garuu uummanni kuni gaafuma durii sanuu beekumsa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon dhahaa gahaa ta'e qaba jechuudha. Amma akka tuulamaatitti tuulamni ilmaa sadii qaba. Ilmaa sadeen san keessaa daaccii bachoo jiillee jedhamu. Jiillee keessatti goona keessatti immoo anna kan jedhaman kalaandarii Oromoo kana sirriitti beeku jechuudha. Warri kalaandarii Oromoo yookaan kalaandarii tuulamaa kan jahan jiillee kana warri dhahu warra gosa keenyaa kana jechuudha. Isa anna balbala jaha kan isaan kannatu kalaandarii beeku jechuudha. Kalaandarii dhahuu ayyaantuudha jechuudha. Kanaafi guyyaa 27 jira. Ji'a tokko keessatti guyyaa 27tu jira. Egaa guyyaan 27 kana maara dhaabbataniiti. Sanaan booda ji'a laalu jechuudha. Ji'a. Egaa har'a teleskooppiidhaan warri faranjii addeessa furjii ilaala. Teleskooppiidhaan waan garaagaraa ilaalanii raaga garaagaraa raagu jechuudha. Uummanni keenya garuu osoo teleskooppiin qabaatin, osoo maayikirooskooppiin qabaatin fageenya sanitti beekumsa hawaasan qabaachaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma urjii fakkeenyaaf guyyaa 15 addeessi ni baha ji'a keessatti guyyaa 15 immoo hin bahu kan jedhamutu jira. Guyyaa 15 kana keessaa immoo guyyaan inni itti bahu guyyaan 27 nu maqaa qabaa beeki. Fakkeenyaaf alkaajimaa, arbaa akkasuma immoo dureettii kan jedhamutu jira jechuudha. Salbaan waan jedhamu guyyaa 30tu jira. Guyyaa 27tu jira. Guyyaan 27 kana keessatti gaafa jiini bahee raagatu godhama jechuudha. Achi keessatti gaa amma guyyaa tokkorraa kaasee haga guyyaa 27tti osuma deemuu guyyaa 28ffaa irratti jiini bahaa jechuudha. Yookaan immoo yoo 27tti bahe alkaajima jedhama jechuudha. Maaliyaa alkaajima jedhama? Haalli pilaaneetiin marsaa lafa isheetii irra gootu kan akka amma saayinsii uumamaa baranne kun jechuudha. Haalli marsaa saatalaayitii waan garaagaraa gootu sirrii ta'uu isaa ibsa jechuudha. Yeroo tokko immoo addeessi eega jiini baheen booda bifa sadiin sheeppii garaagaraa boca garaagaraa uummatee urjiin shanii addeessa isaa marsa. Urjiin shanii sun yeroo tokko rog-sadee ta'a. Yeroo tokko immoo wal cinaa goraa yeroo tokko immoo tarree gala. Gaafa wal tarree gale sirriidha jechuudha. Guyyaa 27 irratti dhumata guyyaa 28ffaa irratti alkeejima jedhama takka jedhee lakkaa jechuudha. Takka jedhee lakkaa achirraa itti fufaa jechuudha. Guyyaa kennameeftu jira. Gaafa immoo urjiin sun guyyaa 27tti odoo hin bahin guyyaa 28tti bahe bita gore jedhu. Bita gore
haalli orbiitii isii irra naannoftee dhufte sirrii miti akka jedhu jechuudha. Bita gore jedhama. Sanaan booda 20 rakkoo itti jira jedha bita ta'ee jira. Wanti kun sirrii miti xiqqoo waan laalamutu jira kan jedhu ilaala jechuudha. Egaa amma walumaa gala jechuudha uummati Oromoo fi kalaqni waliif keessummaa miti. Dhalooti ammaa kun immoo iyyuu ammayyeessee hojii guddaa hojjechuudhaaf dandeettiif ga'umsa qaba isa jedhudha. Sirriitti qaba. Amma maaltu nurraa eegamu dhaloota ammaa? Wanti nurraa eegamu uummanni Oromootiif kalaqni kalaqa jechuun sirna gadaa jechuudha. Sirna gadaa keessatti nuti hin beeknu malee beekumsi addunyaan tun ittiin dhaadattu sirna gadaa keessatti lafa taa'ee jira. Si ajaa'iba xiyyaara har'a addunyaan uumte kana sila nuti uumuu qaba ture nuti uumee ture akka beekumsa warra duriiti. Amma akkuma mannooyyee maal jette beektaa? Xiyyaara waaqa hanqisaati mana waaqa hanqisaati lafa hanqisaan ijaara jette. Bara durii san keessa jechuudha. Boodarraa dargaggeessi maal jedhee jaarsa dura lafa kanarraa fixaa jette. Jaarsa lafa kanarraa fixaati xiyyaara waaqa hanqisaati mana waaqa hanqisaati lafa hanqisaa ijaara jette jechuudha. Dargaggeessa immoo egaa jaarsa fixeen booda jaarsi tokko hafe. Jaarsa tokkicha santu awwaayifa isinii taane najjeesinaa jaan. Seena dubbataa beeki nuyi miti dhagarre. Amma gaafa dubbatanuu jaarsa hundaa fixanis fidhee jedhaniin. Eeshi amma gaa wanti nan isin hojjedhaa jetteen. Amma ishii maal laalte beektaa? Allaattiin laalte beeki. Allaattiin kun akkamitti waaqa lafa hanqattee deemti. Gaafii shixxume. Isheen immoo waan baay'ee beeki warra mootii waan ta'aniif warra sila jaarmiyaa Oromoo kana hooggan waan ta'aniif beekumsa guddaa qabu. Yaalli isaanii inni guddaan sila kana ture. Gaafa dargaggoota kana jaarsa fixanii fidne ishii mana waaqaan keessatti lafa hanqisaan ijaara gaafa jettu jaarsa sana qani isaan wallaana waan godhan wallaalan akkamitti mana waaqaan keessatti lafa hanqisa ijaara. Jaarsa san bira dhaqaniiti jaarsi immoo beekadha hayyuudha waan ta'eef mala ijoollee kanaa baase. Boroo abbootu dongorata akkana akkoo mannooyyeen mana waaqaan keessatti lafa hanqisaa ijaara naan jettee jedhe. Lakki isin amma wasiin akkasiin jette boroo abbaan dongorata dura dongorii nu agarsiisi jedhaanii jedhiin. Achumaan ishee dabalee boroo abbaan dongorii nu agarsiisi jennaan gaafa isheen muka walawuu wayii galtee jechuudha. Gaafa isheen muka walawuu qoqqeen gaduma deebi'a. Sanaan booda bifa saniini hardiidoo naama jettee hardiidoo yaabbattee seena dubbate jechuudha. Silaa xiyyaara suni osoo gaafa san dargaggoonni osoo jaarsi sun jiraachuu baate dargaggoonni silaa isaan manuma hojjechuudhaaf oqqee ola'u jechuudha. Oqqee yookaan muka ola'u jechuudha. Adeemsa keessa garuu yaalii keessa haalli simbirroota biratu kan ilaalanii haala rakkootirraa kaanii kalaqa hundatti rakkoorraa kaateetti beeki. Dirqamteetti beeki. Odoo akkas ta'aa ture silaa xiyyaara har'a addunyaan uumtu kan nuti uuma. Kanaaf akka walii galaatitti kalaqni uummanni Oromoo waliif haaraa miti. Nuti hin beekne malee instituushinii sirna gadaa keessatti beekumsa guddatu jira. Maal jedhama beekumsi kuni indigenous knowledge jedha warri faranjii. Indigenous knowledge kaamtu appropriate jechuun wal simsiisu jechuudha. Barnoota buleeyyii barnoota uummata keessa jiru kana indigenous knowledge kana gara teekinooloojiitti fidda jechuudha. Teekinooloojiitti erga fidde immoo gara innoveeshiniitti. Innovation kaamtu teekinooloojii teekinooloojii kaamtu innoveeshin. Teekinooloojii gara kalaqaatti fidda jechuudha. Barnoota uummata keessa jiruu fi teekinooloojiin innoveeshinii wal simsiiftee akkasiin silaa deemuu qaba ture keenya jechuudha. Dhaloonni silaa har'a jiru kun waan kana hojjeta jechuudha. Indigenous knowledge appropriate to technology innovation ta'a jechuudha. Hojiin salphaan kanuma jechuudha. Waan uummata keenya keessa jiru waan durii uummanni keenya qabu san gara hojiitti hiikudha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo beekumsa cimaa sirna gadaa keessatti jaarmiyaa sirna gadaa keessatti sirna bulchiinsaa qofa osoo hin ta'in qarooma wal qabatee beekumsa wal qabatee kalaqaan wal qabatee qorannoof qo'annoo wal qabatee waan baay'ee fakkeenyaaf qoricha aadaa nama beekantu jira kennaa kan fayyisantu jira kuni sirnuma gadaa keessa jira jechuudha. Tole baay'ee galatoomi. Mee ammaat ofii keetii beekamtii guddaatti argattee hojii hojjettu kanaan kalaqa argatte kanaan jechuudha. Sadarkaa dhaabbati gurguddaan addunyaallee jechuudha. Sagantaa Finfinneetti qophaa'ee dhaabbati Jarman qopheesse sana mo'atteetta akka Afrikaattis kan qophaa'e mo'atteetta. Mee kalaqoota hagamii qabdaa ofii keetii? Mee qabdi immoo abbeentummaa argattee jirta amma? Egaa ani elementarummaarraa gaafuma daa'imummaa keenyarraan kalaqee galee wanti ani hin kalaqne hin jiru dhugaadha. Waan baay'ee kalaqeera. Dhugas hin jaa. Qalama gaafa itti barreessinu diizaayinii biraa qalamni ani hin bitu
ittan waraaban ijoolleen yoo qalama bitatan ani itta tokkorraan tokkotti dabarsa qalamii isaa itti maafuufee jechuudha. Innaa kalaqni ani hojjennan jiru garuu kalaqa gaggaarii ta'anii kan dhaabbileen garaagaraa kutuma shanii ja'a irraa kaasee sartifikeettii itti argachaa ture fi patantiraatiitti argadhe naannoo kalaqa 25 jechuudha. Malee amma keessa jaa'u mana barnoota elementarii odoo dhattee haayiskuulii qophaa'ina odoo dhattee amma yuunivarsiitiin baradhaa jiru yuunivarsiitii odoo dhattee kalaqa kiyyaa agartaa jechuudha. Innaa kalaqa 25 fi yaa wanni itti argadhee jira jechuudha waraqaa beekamtii itti argadhee jira. Dorgommii akkam akkamitti dorgomte kana? Dorgommiin gaafuma kutaa elementarii baradhus tureera dorgommiin kalaqaa. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti siin qophaa'a. Akka yommuu ati waan bareedaa hojjette riippoortii si godhu jechuudha. Riippoortii si godhu sanaan booda akka biyyaatti badhaafamta. Warra ijoollee qabxii gaggaarii fidan wajjin Adaamaatti yeroo baay'ee badhaafamaa ture. Isaan sun akka injifatanitti ilaalu jechuudha. Boodarra immoo asuma dhufaa kana waggaa 3 gaafa kutaa 10 baradhu dorgommii intarnaashinaala imbaasiirraa dhufaa ture. Fakkeenyaaf dorgommii biyya Turkii Miss International Innovation Competition kan jiru ture. Biyyoota addunyaatti hunda dorgomaa. Dorgommiin kun kan laalamee qophaa'e warra haayiskuulii baratan qofaaf ijoollee haayiskuuliiti. Sanaan booda riifiraansii kitaabolee haayiskuulii san fayyadamtee kalaqatti kalaqxe. Innaan dorgomtaa gaafasumaan kalaqee dorgommii san mo'adhe. Maaliin mo'ate gaafa sana? Gaafas wind energy fa'aa ture. Wind energy moobaayilii chaarjii gochuu akkasumas water paampii remote self driver car. Kan amma daawwanne jechuudha. Kan amma daawwanne kan konkolaataa mataa ofiitti deemtu. Akkasuma immoo pileenii yeroo san qaama balaliitu kan diroonii akka diroonii kan hojjenne gaafas pileenii balaliitu ani asii waa itti eengan lakkisa akka hin banne agaawwan moobaayiliitiin koolasaa sirriitti hojjee kasa jaabu gaafasuma kitaaba gurguddaa dubbisaa ture. Sisteema pileeniitti hojjetame jechuudha. Isa koolasaa akkamitti akka beendii ta'uu danda'u. Koolli isaa bifa kamiin yoo beendii ta'ee akka pileeniitti bararuu danda'a. Qilleensa pireezii lafatti godhee ofiisaa godhee akkamitti itti ka'uu danda'a kan jiru gaafasuma irraa dubbisaa ture. Egaa kalaqa boodarra immoo gaafa as dhufu kalaqa rakkoo uummataa keessa jiran xiyyeeffadhe. Ati abbaa eessatirraa haadha eessatirraa dhalattee rakkoo uummata kanaaf furuu qabda waan ta'eef kanaaf kalaqa kiyya garamitti xiyyeeffadhe fuula rakkoo hawaasaa fuulratti xiyyeeffadhe. Gaafa kutaa 11 kutaa gannuma sanirraa jechuudha. Kutaa 12 gaafa baradhu fuula kiyya gamasitti xiyyeeffadhe sanaan booda meeshaa mi'aan sararaan buusu fa'a kan amma kombeen hin taane kan mi'aan sararaan buusu kan akkasuma immoo bishaan ciisaa ta'e kan jallifachuu dandeessu haala salphaadhaan. Akkasuma immoo fakkeenyaaf bakka garaagaraatitti namni keenya yeroo lafa qotu hin rakkata. San immoo bifa salphaa ta'een akkaataa inni itti lafa qotuu danda'u fakkeenyaaf qotii uummaatu butaa deema. Qotii uummaatu butaa ginda irratti hidhama. Gaafa gindaan deemu haala salphaa ta'een gear sistemii qaba. Gear sistemii sun gaafa socho'u akkuma bo'ii lafa qotu sanitti bo'ii sadii yeroo tokko baqaqsaa deemu kana fa'aa hojjaa ture. Wiilcharii fa'aa hojjaa ture. Akkasuma immoo wind energy fa'aa hojjaa ture. Fakkeenyaaf anniisaa bubbeedhaan hojjete wind energy kuni yoo barbaadde ho'a sii kenna, yoo barbaadde immoo qorra sii kenna, ifas sii kenna baadiyyaatti sii fayyada. Akkasuma immoo chaalenjii ture baadiyyaa keessatti. Baadiyyaa keessatti moobaayilii chaarjii gochuun waggaa 5-4 dura har'aa baadiyyaatti moobaayilii chaarjiin godhattu magaalaa qabanii deemu. Ani immoo kanaaf waan sadiin hojjedhe karaa sadiin chaarjii godhachuu dandeessa. Tokkoffaa miila keetii irratti waan hidhamu ture. Lammaffaa immoo saakilii irratti. Saakiliin dinaamoo onni qaba. Jenereetara kan ifa maddisiisu qaba. Isa sanan tiraansfara isaa hojjedheen moobaayilii chaarjii itti godhatta. Namni naannoo keenya qe'ee keenya dhufa jechuudha chaarjii godhachuuf gaafasuma. Boodarra immoo nama hundaafuu kan saakilii qabu kan saakilii ifaa qabu hundaafuu itti hangalchee fi sanaan booda namni keessuma keessa godhata sanaan booda chaarjii godhaa fi ani wind energy illee isaa irraa hojjedhe. Kanuma saakilii sanirraa siisteema isaa fayyadameen akkaataa wind energy itti koola saakilii naannoo san roteetii saakilii naannoo san gara bubbeetti deebiseen hojjedhe. Kanuma kan hojjedhaan dhufee boodarra immoo gaafa dhasuuf meeshaalee garaagaraa kan qoricha biifuu maaliifin hawaasa hin dhagarata. Hawaasni maalirraa ka'e akka rakkatu. Gaafas hawaasni keenya fakkeenyaaf balaa kaansariitiin qabamee mana jira. Kana riippoortiin dhagaye fakkeenyaaf namoonni keemikaala dugdatti baatanii biifan
rakkoo kaansariitiif waggaa 10 booda qabamuu isaanii riippoortii dhaga'ee naannoo keenyallee gaafa ilaalu namoonni akkasii kan miilli harki qotee bulaa keenya miilli harki hidhamee jirutu jira. Boodarra immoo ammas raammoo geerriitu dhufe. Raammoo geerrii boqqolloo waggaa 3 dura baay'ee miidhaa ture. Naannoo Wallaggaa naannoo Rift Vaaliitti mul'achaa ture. Ammayyuu miidhaa jira. Meeshaa kee kana fayyadamanii itti biifu jechuudha qoricha. Qoricha gaafa itti biifan isaan haayilaanditti qoricha isa keemikaala sana itti naqanii tokko tokkoon mi'aan sana hunda itti biifu. Kana immoo lingoon ulfaata. Namni keenya immoo baay'inaan boqqolloo oomisha. Kanaaf waan salphaa ta'e diroonii iddootti kennite diroonii qotee bulaan fayyadamuu danda'u. Ani haala salphaa ta'een automation spray paampii hojjedheen haala salphaan qoricha biifee namni namatti tajaajilamaa jira jechuudha. Tole yeroo darbe jechuudha GIZ'n dorgommii inni baase irratti jechuudha namoota dorgomanii mo'atan keessaa ati tokkodha. Mee dorgommiin sun akkam ture? Namoota meeqa wajjin dorgomtee? Firiin dorgommii sanaa akkam ture? Dorgommii bareedaa ture. Namni gaafa dorgommii tokkoof deemu chaalenjii garaagaraa qaba. Jalqaba immoo waan dhaafii anis illee deemaan turre. Garuu waanuma kalaqa baay'ee kalaqaa tureef tarii kan jiru irraa deemaa turre. Maaliif namni wajjin dorgomtuu dorgommii akka biyyaatti gaggeeffamudha. Kanaaf dorgommii akka biyyaatti gaggeeffamu dorgommii kalaqaati. Profeesara haa ta'u, doktora haa ta'u, elementarii haa baratu abbaan fe'in dorgomaa jechuudha. Wanti illee biyya addunyaa baasan hin jiru. Ani immoo barataa yuunivarsiitiiti. Amma warra PhD qabu fa'aa wajjin dorgomaa ture. Ati immoo nama PhD qabu fa'aa wajjin gaafa na dorgomeetu xiqqoo haamileen keessi isa na caalaa kan jiru shakkita. Egaa gaafa gara dorgommii dhufu nama baay'ee ture. Odoo gara nama 400tti hin dhufin dura nama kuma walitti onlaayiniin dorgoma. Piroojeektii kee onlaayiniin dorgomsiifta. Kanaan booda onlaayiniin piroojeektii kee reejistarri gootee waa hunda itti galmeessitee ergita. Sanaan booda nama 100 san keessa nama 400 calalu jechuudha. Onlaayiniin calalta. Egaa onlaayiniin calalamiin booda 400 kan ammoo gara kaambitti fidanii sanaan booda pirezentii gootaa waan kalaqxisanii agarsiifta jechuudha. Kaarateeriyaa baay'eetu jira. Nama gaa 30 daanyonni namni taa'ee gaafatti pirezentii gootu gaafatti piroojeektii kee ibsitu kalaqa keessan gaafa ibsitu nama 30 jijjiitu jira jechuudha. Gara kanatti dhufuuf amma dhaabbata iddootti jirtutu propoosii godhamu ofii makeetii dhuunfaadhaan dorgomta. Xaliyaan gara gadi bu'a. Yuunivarsiitii irratti gadi bu'a. Manneen barnoota qophaa'inaatti gadi bu'a. Haayiskuulitti gadi bu'a. Dhaabbilee garaagaraas gadi bu'a. Dhuunfaanis immoo hin dorgomta. Qaamni kamiyyuu dorgomuu danda'a jechuudha. Isaan immoo namoota kana hunda kallattii kanaan fidan akka biyyaatti. Kanaan booda 400 kan ammoo isteeppiidhaan dhibba bira hambisaa biraa deemaa ture. Dorgommichi qarshii miliyoona tokko qaba. Sanaan booda biyya garaagaraa deemte waan kalaqxisaniin biyya garaagaraa deemte biizinees pilaanii isaa guddifatta. Akkasuma immoo kaampaanii dhaabuudhaaf si qaqqabsiisa. Waan itti kalaqxeefsanii kallattuma gara piroodaakshiniitti akkasiin si godha jechuudha. San ture egaa chaalenjii ture ijoolleen Finfinnee faana dorgomtaa. Ijoolleen Finfinnee gaafa isaan pirezenteeshinii godhan Ingiliffa kana akka malee godhu. Ani immoo bakka Ingiliffa kana badaan danda'u. Badaan danda'u. Bakka amma rakkoo fi amma immoo isaan kan xiyyeeffatan problem come to solution. Rakkoon jiru maali? Namni kun rakkoo jiru san hubateera. Rakkoon sun biyya Itoophiyaa kana keessatti akka maal fakkaata? Qabatamaan jira. Egaa rakkoo sanis immoo furmaanni kun furmaata waraadha kan jiru ilaalamaa jechuudha. Kalaqi kee keessumaa rakkoo hawaasaa wajjin walitti dhufu dhiyeenya qabaachuu qaba. Eeyyan ta'uu qaba jechuudha. Ati waan pileenii uumteef yookaan waan niikulara uumteef raankiin argattu jechuudha. Innaa sanaan booda baay'ee sustainable ta'e jechuudha kiyya kun. Baay'ee sustainable ta'e itti gammadanii gaafa nama 100tti dhiyaatu bakka isatu moota kan jedhan naa ufaa ture. Gataa deema jechuudha. Wal gataa deemta. Sanaan booda warri jajjii warri daanyaas bakka antii faltaa bakka nyaateetti naan jiru. Innaa immoo abdii qabaachaan turre gaafa garuu nama 50tti gaafa galtu nama 50 15 akkasitti deemta. Sanaan booda nama 30tti gala. 30 takkee galee sanaan booda faayinaalistii jedhama jechuudha. Faayinaalistii fakkeenyaaf faayinaalistii nama kanaati jedhamtee ani faayinaalistiif nama 30 dhufaa hunduu dhufee beeki. Waltajjii irratti sagantaan qophaa'eera. Nyaattee dhugdee sanaan booda waan garaagaraa leenjii garaagaraatu jira nama 30 kanaafi. Sanaan booda faayinaalistii of hin beektu jechuudha. Eenyu faayinaalistii? Booda achuma keessa gaafa gurmeessaa jedhan baay'ee bakka waan dubba'u wallaalee faayinaalist 61 kombeena agiroo maashinii gurmeessaa goobanaa gaafa jedhan gaafsan gammachuu guddaa kan dhaga'amuu ture. Gaafsan
gammachuu wayii natti dhagahame maqaa gammachuun waan ta'e itti argatamu gaafa sanatti dhagahame hoteela guddatti gaggeeffamaa ture sirni badhaasaa sanaan booda bakka anillee baay'ee tokko gammachuun natti dhagahame badhaasa qarshii miliyoona tokko qaba na bifa saniin dorgomaa ture bifuma saniin xumuree jechuudha. Gidduutti waan ittiin dorgomte sana daawwattoota keenya daawwachiif nuti deemnu. Baay'ee kan ittiin dorgome egaa waan qotee bulaati. Waan qotee bulaaf ta'u kalaqee kanaan ammoo wadhee daawwannee walitti deebina. Tole egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun qophii utubaa biyyaati. Qophii utubaa keenya guyyaa har'aatiin abbaa ogeessa kalaqaa fi barataa yuunivarsiitii Arsii wajjin gurmeessaa gobanaa wajjin turtii taasisaa jirra. Gurmeessaan egaa waan ittiin dorgomee mo'atee waa'ee kalaqaa waan hedduu waan dargaggoota keenyaaf hamileef abdii ta'uu danda'u namoota sun booddee ganaa guddachaa jiran gara kalaqaatti dhufaa jiranis waan jajjabeessuu danda'udha wanti nuti haasa'aa turre. Egaan daawwattoota keenya kutaan lammaffaa qophii kanaa torban isiniif dhiyaata. Ana wajjin istiidiyoo kana keessaa sagantaa kana bareechee isin biraan ga'aa kan jiru ogeessi kaameraa kootii Toomaas Ingidaati. Anis qopheessaa sagantaa kanaa Daani'el Tasfaayitii. Turtii gaarii.